qofa dubbatamu. Okay? Wanni reefu ati Okay, sanga abbaan mucaallee nas jira. Abbaan mucaallee dubbisaa kutaa. Saddeettan abbaan mucaallee kan Galatoomi asitti waa takka luqaa dabarfachuu barbaada. Ilaalaa Abbaan mucaallee abbas. Shee Hamzaa. Abbaan mucaallee jaasaa. Asumaan wannan jalqabaa dursee gaafa waa takka miidiyaa kanarratti fiddanii kakaa Oromoon waan kakaa jedhu keessa irraa qabdanii dhaabbachuu qabdu. Uummati bara kana sobee kakata. Lammaffaa maaliif keessaa obbaasuu barbaade beektaa Kadirooni Hamza already informationiin isaa qabamee jira mucaan waataa jira maatiin isaa haga sadarkaa biyyaatti information isaan hundumtuu dabbaalfaa bira ga'ee jira. Dabbaalfaa immoo dubbii kana already wanti ijoolleen Oromoo nama jeestee dhositu kun immoo Jawaar Mohaammed fa'aa dubbii kana eegalaniiru waan ta'eef rifaasuu guddaatu jira. Kanaaf jedhee dhossa malee mucaan jalqabumayyuu dubbataa ture. Kan akkati reebaa kan nuun jedhe si'i. Kana jechuun maali? Inni kun areebsisus reebaa kan nuun jedhe si'i. Dubbii tana akka adda baafatanii fi naasa'u ture Marqos Iyye. Amma wanni ati pointiin takka tanaa qabattan namni kumni diidamii takka pointii takka qabadda. Mucaan amma nutti haasa'u jiru kun Mahdiin yoo sa'a 48 isaan bira taa'e naziiba qaba. Mahdiin amma nutti haasa'u jiru kan isaan bira haasa'u jiru kun ni du'a. Katabaddaa waan tana. Yeroo gabaabduu keessatti maaliif jennaan informationni Mahdii waan qabameef Mahdiin waan isaan baasuu taa'uuf wanni ta'u hin jiru kabiraa. Okay? So abbaan mucaadhaa yoo nu dhagayaa jiraate adeeroo nu dhageessaa assalaamu alaikum. Ustaaza osoo kinda barree waan takka sirri siibsa ustaaza kiyya waan hin kalleerraa hanga ammaatti keessa jiruuf. Dubbad. Fayyaa ta'e jalqaba irratti mucaanii gammee jaamuu fi ijoolleen amma asirraa haasawwitu tun waliin turte. Sirna dhaggeeffadhu ustaaza bakka tana. Evidensi wajjin siya kan baase. Waa'uma ammaan tana mucaa amma gabbu'e mucaan amma gurraacha jaamu kuni nama guddaa gootee ilaaleen. Nama guddaa gootee ilaaleen gurraacha amma haasa'eessan habaaragummaa haasa'ee bu'eessan nama guddaa hoogganaa liidarshiippii nama warqaa qabuun se'in. Inni mataan isaa ergamtuudha inni mataan isaa wardiyaadha. Wardiyaa eenyuti? Inni mataan isaa wardiyaa nama Mahadii jedhamu kana. Sheekh wanta kan sitti hima. Hattuu nama sirraa hin haaftu. Mahdii nama filima nurra dalagu. Sirriitti siibsa ooyi yoom barte dubbii keessan barree naa kan carraa naa siibsa sirriitti. Kalee isa maal goone si fakkaata? As gubbatti haasofne. Mucaan amma gammee jedhamu kun kalee harka Mahadii kana ture. Sheekh sirna dhaggeeffadhu. Jawwaal harkaa fuudhaniiti. Nu basaastajanii iccitii keenya baastajanii ugguraa turan. Kalee galgala as gubbatti yaamaa bullee dadhabnee addaan baane. Maal nuun jaan? Ijoolleen isa dhiyaattu. Waan gammeen keessi jiru nuu beeka. Gammeen nu bilbilaa jira. Mana kana cufaa. Guruupii godhaa. Isinirra finna nuun jaan. Mana nama kuma kudhan ka jiru cufnee kunneetti anaa fi maammeen poolisiin faan. Ijoollee dhalaa nama lamaa fi mucaa tokko hamma dura waliin bahin tokko wali finnee haasoyne. Gammeen kun guyyaa kana maammee poolisiidhaaf dawwalee akkatti bakka san dhaqees akkatti bakka san jirus hunduma hime. Hogganaan guddaan lafa sanii gurraacha amma baalagummaa asee kan osoo hin taane Mahadii amma afaan deema godhu amma suuraa isaa agartu kanaatu hogganaa guddaadha. Mahadiin kun Arabaa wajjin kontaaktii qaba. Akkuma reefu firra ragaa baa ture san. Arabticha kana isaa ergata. Arabtichi kun maqaa mushawaraatiin ijoollee adda addaa baadiyyaa keessaa guuree fidee isaan bira buusa. Isaan ammoo maallaqa gaafatan. Sirna dhaggeeffadhu. Mucaan gammee jedhamu haasa'uu danda'a. Bakka jiru sanitti isaan biratti olii gad deemanii yoomii haa dalagatanii malee gammee kana ni hin beekan. Gammee reefu maal isinitti hime dhaggeeffanne baraarii lamaa dhufe naan jaan jeebar. Baraarii lamaa dhufe jechuun maal jechuun fuula haaree lamaa dhufe haasa kattaanu. Haa taftisha goonu jechuudha gabaabumatti. Amma si galtee dubbii? Aboo ani bar fuula haaree miti siin nan argini malee jeen yaa hoogganaa kiyya. Hoogganaan eenyu gaamma? Hoogganaan amma gaa Mahadii kana. Mahadiin kun bobbahee ture. Hoggaa Mahadiin kun bobbahee mucaan kun dhufee duubaa bakka san seene. Hoogganaan guddaan gaafa alaa galu fuula hariyaa jireedaa baraariin jeen. Haasa kattaan waraana takaasu deema beekadhu. Lakki an fuula hariyaa miti isin wajjin hin jira siin nan beekne malee jeen. Asirratti immoo liibilii isaanii eenyu feenyu kati adda siibaa. Achii booda isa dhiisan fuula hariyaa kana haqa laalama gammee hin sobban. Gammeen amma akkuma isaan jaan kan mucaa dhabe kan mucaa fidee isaaniin eege gammeedha. Jarattiin ala ooltee alaatti galte. Gaafa alaa galtu eenyu feenyu galte mucaa amma du'ee gannu kanaa fi gammee kana galte. Achirra dhaabbateetti baraarii lamaa jira jeen. Gammee qoy gutakka. Itu betul boy. Ustaz sering lagi pak. Barari lama jira hogga jauh. Toko mucau dia kana bana lama fa gamme bana. Gammen if mal gore.
lakki an keessa ne kajaa'uun keessaa ibbaase. Baraarin hoogganaan guddaan gaafate sun mucaa du'e kan qofate jechuudha. Amma gaa baraaree tokko haqabeetti isaanii eege eenyu gammeedha. Hin ba'u innis tokko naa qabadhu. Ammoo hooggantichi guddichi gammeen waan firraa sodaatan ka gammeen guyyaa kana nutti haasee harka isaaniitiin jira anuun ajjeesanii. Yoon bakka tanaa bahe dhugaan inni maasii kan bahu haala namijjeessaa jee haala mijjeessinee fi bakka sanii baafne tokko gammee kana. Amma gurraachi sinjan kan amma baalagummaa haasee kuni koloniidha, ergamtuudha, wardiyaadha, lubbuu faasawa. Reefu osoo gurbaa guddaa kana nuun fidin dura ifi gastisan seenee maal nuun jee. Gurbaan isin amma hattuu jettan kun hattuu miti saayiba kiyyaa ollaa tokko dalaynaa nuun jee. Mucummaa nama gurraachi kennuun kun. Hoggaa kana nuun jee gurbaan kun eessa ture isa maddi ture. Akka inni joo kana osoo nuti dhageenyuuti hasaasetti himaa ture jechuudha. Achi booda eega dubbiin jabaattee obboleettiin gurbaa kanaa dhuftee boochee booda gurbaan ifi as bahe malee gurbaan osoo asin bahin dura gurraachaa bakka buufatee ergachaa ture isa maddii taa'ee. Kanaaf ustaaz amma gurbaan ijoollee sana hoogganu isa qofaa miti obboleettii teenya as galgirti ol baasaa. Abbaan manaa isiidhaan lubbuun jira ol baasaa. Nama biraatii miti sheekaan isin jabaran nama wajjin ooyiruu takka dalagaa turan. Arabtichuma isaa kana godhee fi jaartii maallaqa gaafatee. Hoggaa arabtichi gurbaa kana fuudhee karaan bu'e ijoollee nama tumtusanii bilbilee nama karaa dhufu jira viidiyoo bani jeen 8 fi ati wal cinaa ta'a dabbal. Okay 8 viidiyoo na bani abbaan amullis. Viidiyoo bani wal cinatti if cinaa wal kaayaa deema. Goobas. Okay. Dhageeffatu sirriitti achi booda maal godhan si fakkaata? Hoggaa arabticha gurbaa kana kan jechuudha gurbaan kun saayiba isaatii beekadhu waliin dalagaa turan hin dagatin. Haadha manaa tanaan maal jaan mushaawara naa godhee fi ati mushawarticha kanaaf birreen gara kafali jaan. Ifi immoo bilbilee maal godha? Gurbaa kanaa mushawarri kanaa fidu jira akkitti eeggadha jaan. Haala saniin abbaa manaa intalaa ka wajjin dalagaa ture ableedhaan akka inni diramu godhe. Saamanii bakka sanii hoggaa bahu ammas ifumaa mushawara godhanii fi jaartii isaarraa maallaqa fuudhanii gurbaan sun akka bakka sanii bahu godhan. Kana hunda ka godhu eenyu? Leadership maalatti moggaasan Mahadiinu. Kana wanta qarqarra hin qabu. Mahadiin obboleessi isaa tokko Kaayiroo jira. Obboleettiin isaa takka biyya Arabaa jirti. Ummaan isaa Somaaleedha. Somaalee jirti. Abbaan isaa immoo Oromoodha. Balballeetti jira. Okay. Full information gama heeraatiinis yoo ta'e abbaan mucaan jalaa du'e kun Harargee lixaa balballeetti deemee maatii mucaa kanaa akka seeraan to'atu qofa goona. Allaqe. Itti fufi amma. Tole galatoomi tara takka osoon 8 hin deebine dura gammetti hin deebuu fadha gamme. Gamme na dhageessa. Gamme dubbadhu muti birraa qaasi shaqaa wajjin. Gamme muti rigil dubbadhu amma waan si gaafatan deebisi. Okay. Gamme wanni ni si gaafadhu mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Mucaan feerroodhaan cafaqame akkasiimi. Gamme. Yo. Na wajjaase mucaan hoggaa cafaqamu feerroon cafaqameemi. Tole. Jarri cafaqaa ture sani mucaan hoggaa cafaqanii fixan eessa kaaya mucaa? Mucaa khalaas tumanii Mobaayila si cinaa jiru kannas. Efi gurraacha argamtu jettani malee gurraacha honi beeku. Itti fufi gamme itti fufi. Gurraacha kunfaan Itti fufi gurraacha amma jaan kana faatu amma maadiin amma jettan kuni maadiin amma suuraa inni duuba kaayee jiru kuni ambarree fuuni mee barka jiban irra kaawwataan takka faarratti waan hin balleeyse irraa himaadha ennaan isin ejjiise malee isuma kanaatu ammaan tana gurbaa duuba jiru kanaatu mucaa sibiilaan isa katume adiidhaan katume kuni dhagaa guddaa fuudheeti qoma keessa tume lafa goggombisanii isa kana cafaqanii allaayiviidhaan bane laayiviinaaf gurraachisu wal moggaa banneeti namni kiyya kana ilatti dilmaate hayya achiin dhaqa achiin ol laqnaa anjee waliin naqee kana achiin ol laqee anjee wal maal laaqu jiru wal kan itti ibsa khalaas cafaqee amma kana achi cafaqanii mucaan kana qattee mire gastiin ukkaanii cufne kana gastiin ukkaanii cufne achi mucaa fuudhanii bakka tan addanaa baase gamme qattee gamme gaaffii sheekaan akka sii baasaa mucaa san eegatumanii booda eessa kaayanii jarri sun bakkatti nama hidhuun qabammoo ibbira bulchammoo haalatamaan galla keessammoo bakkina wayirra kaayammoo akkam godhan. Itinaadis hoggutak itinaadis bakka qajjee irraa eegale qajjee hoggaa jettu maalitti feeteeti qaj jechuu
gamme qat jeeyogaa jettu maalitti feeteeti mucaan beekabo rabbi rahmataa godhuu fi mucaa ajjeesan mucaa tumanii ajjeesanii bakka takkaan hundinuu kaaniin bishaan kaaniin fuune mucaa gaara keessatti hojjeesanii walumaa gala qabanii mucaa geessanii qabrii qotanii keessa kaan dhagarra guuran bas hangana nagareen. Okay, xiqqoo dura akki jette an karaa mucaan sawwaa deemuu hin danda'u karaa inni kuteen beekuu jette gamme dubbiin tee waliin faalleessine. Amma dura xiqqoo daqiiqaa muraasa dura mucaan san dadhabee waa nama jiraatu fakkaatu karaa inni deemeen beekuu jette. Dubbiin lamaantu waliin dhabdu gamme. Ni du'ee tana dubbachuu danda'u. Jenne nagisi gurbaa kana takkachiisaadhaan isin hin jee. Mucaan du'ee sheekha khalas. Sheekh. Tole mucaan du'ee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani Birahiin namni akkasitti uumaman deemu gurbaa kana takkachiisan. Mee obsi. Reefu akkas jee Birahiin achi deemee jee manni kun waraabamu jira. Amma immoo du'eeti akka gartee awwaalanillee ijaan arkee jee. Akkas. Taan ammoo tanaa gaafattu sheekha. Bilbila saniin tiktookii banuu namaa dirqisiise moo ifiin fedhee bane? Eyyo gaafii tana nuu deebise gammeyye. Siitu bane jaalatee bane moo tiktooka kee moo nuu banii kana goonaan addunyaan nu alaaltu siin jaa moosumaa banatee vaayiraalii harkatu. Gammee kiyya mana sanii deemtee jirta namni waa si godhu hin jiru kaastaa kun abbaa keetti waan teessan takka hin dabsini yoo duraallee sodaatti amma tartiibaan waan takkaan gammeefima gammee dhage akka firii taatee na wajji haasoytu dhageeffadhu gammee dhugaa kee hubataa jirra si argaa jirra dubbii akkasirra kaayinis argaa jirra ati haqiiqaa akka nuumtu barbaanna. Okay? La arraa addunyaadhaa baroo akiraadhaa baraan isaan sanirraa akka jibaa tokkoon kaawasii galte. Tumaniiti mucaan anarsii gololcha jennaan mucaan anarsii gololchaati jennaan gurbaan gurraachi kuni isaatu sumu jira laayivii naa banaa jeemi jeeti jawwaal isaa hoodii banee nattas kanne niin bane kasaa kanaas hoggaan banoo xiyyaa moggaan hin bane gana xiyyaa kasaa kana wal moggaan hin bane isaan nakkanne amma gana gizee mane wal moggaa bannu inni xiyya naa bane jenna kanne ani sangarmattiin xiyya kana moggaan bane gizee moggaan banoo xiyya kana ilan namni dilimaate. Kaya kana nailan namni dilimaanaan kaya kana irratti kaya kana nanaqnaan jegas deesan ani tokkisan ingasti diyyatan isana ke mucaachi dura lafa cafakan wama xiqqishoo cafakan gana hangana jawwaal hoggaan itti qabuuf wama xiqqishoo cafakan kala mucaan hangasi du'e bas xiqqishoo cafakan du'e hangasi dhagaa qumarra gadhiisanii sibiila inni gasti tasaati bane jee qoodii bane jawwaal qoodii bane nakkan bane jee anumaatti jitana moggaan bane hoggaata rabbina kaase. Okay. Ani vivo gada keessa ne eeggatu jiranii mucaa nama tokkoon achi keessaa beeka isaan duraan illee ne eeggatu kaannaaf mucaa sanii warri baraarii lama kan waliin dhufe godhuru si galte sababa mucaan na beekuuni garuu isaan silaanuu fudhatee waan maallaqa guyyaadhaan na keessaa fudhatan waan sababa maallaqa duraan guyyaa. Okay, gamme. Mee oggu takka sheekha. Amma bakka gartee mucaan kun awwaalamee jee sana haa addanuu baasu maaliif abbaan kun as ta'a abbuma akka keenyaati. Rabbiitu gartee waan kana Oromotti fedhe waan kana arku adda baafachuun barbaachisa waan ta'eef hoggaa gurbaan kun awwaalamu obboleeyyii gahe rabbi raabatu tidhiiti. Mucaan kun hoggaa gartee dachii kan wajji qottee moggaa dhaabbattee ijaan gartee sagaleen teejitaa jirti gaafiin tee naagaltee gadaayyeenaa sii gaafata abshir. Meerra deebiin si gaafadha gammee kee mucaan kun du'uu ragaa baatee jirta qabrii qottanii harka keessaniin awwaaltanii gamme banadhu abshir gamme banadhu abiibi banadhu maayikii gamme gamme maayikii banadhu takkaa silkii sirriitti walamu jirtu dhaamsi. Yaa okay dhaa miti laal eega baaftee tartiibumaan jalqaba irraa hanga dhumaatti maatiin akka sabruuf uummanni akka amanuuf qulqulleessitee keessaa achi baata.
yeroo mucaan sun du'u qabrii isaa eega agarte waliin qottan moo isaanuma qotee keessa kaa'ee gaafii kana deebisi muti irra qas. Gammee muti irra Gammeen qas. dhagaa jirta. Ani shabakaa kiyyaan na qabaa jira shabakaa kiyyaatti na qabaa jira beeyte. Dhaab dhaab Bareedduu dhaab muti emme godhaa dhaab. fi hubata. Okay gammee amma ni girta dubbadhu gaafii Gammee amma deebisi. shabakaan kee bareedaadha. Gammee yeena dhageessaa wanni eddanuu baaftu mucaa san yeroo qabrii qottanii awwaaltan. Atiitu qabrii wajji qotee awwaale moo ni agarte moo isaanii awwaaluu agarte? Moo siif himan? Qabrii ni nagare boo irra addunyaa baroo karaadha wajjin dhaqanillee wajjuma dhayne. Wajjuma qottan wajjuma Akkasan. awwaaltan. Gammee. Okay, gaafiin tun deebitee jirti. Reefu hoggaa haasuun mucaan Ustaaz afaan makeetti gaa gurbaan guddaan sun maal luun jee mucaan sun ni jira ni bahaa eeggadhaa jechaa ture reefu moggaa gabbuu hunda kana naa qabadhu. fayyaa qabaa jee inni lakki Yes. inni maafiyaa guddaadha. Laalamma wanni takkittiin beekamuu qabu lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu beeka. As jala taa'ee nu dhageeffataa jira inninis. Lubbuun takka shimbirroo taatee takka naman taatu. Lubbuun mucaa saniitis lubbuudha. Achirraan nama Islaamaa ka Oromoo ka obboleeyyan kiyya jiru ajjeesan. Tabiraati gammeen reefu hoggaanii fi isin nutti dhuftan je'een gurbaadhaan haasawaa keessa yoo yaadattan. Isin yoomiyaa deemmattaniiti nutti dhuftanii baraarii lamaa jira jettanii je'een. Yeroo kanaan lakki nuti baraarii miti nuti an barbaraarii miti je'eetiin if beeksisee je'e. Soo amma haasawa keessatti gammeen reefu anis baraariin ture waan mucaa tokkochi keessaa beekuufiin mobaayila qiyyaas na saamanii bahee dubbiin tunis boodarratti nu qulqullaa'uudha qabdi je'eeti yaada. Siigalee amma gaa dubbiin itti aantu jaroowwan kana dabbaal jara waan kana hojjetaa jiru tokkotti tokko footoo si duuba jira akkuma amma namni 25 laalaa jiru footoo jalaachi je'i maqaan isaa Mahdiidha haati isaa akkuma ta'etti Somaaleedha abbaan isaa Oromoodha obboleettiin isaa takka Saudi Arabiyaa jirti obboleessi isaa tokkolleen Kaayiroo jira jette. Ustaaz oduu sirrii yoo barbaadde waa'ee isaa irraa kun mucoo sardu bislaa mucoo sirrii girtu sana la. Mucoo eenyu Mustariyaa? Mustariyaa jee dubbistan nuti laatan Mustariyaa dubbadhu sheekan. Mustariyaa na dhageessa. Ani gammee biratti dubbiin ammallee na hafte reefuun tanaa. Damina kiyya bakka tanatti deebinaa obsi dura gurbaa kana raagaa xumurru. Tagammeedha damina kiyya tagammee guututti adda suuta jennee isa irraa adda baafanna gammeen Du'e awwaalle jee reefummoo mucaa afaan sadi dubbataa jira. Tareefu bar mucaan hin taane bar tareefu dhiisu shuurii mucaan du'ee jira baabaa kiyya waa takka afaan sadi dubbataa jira gammeen afaan sadi dubbataa jira lamaan. Gammummaan afaan afaan lama akkana dubbate dabbaal. Gammeen waa hedduu dubbataa jira afaan lama qofaa miti. Ilaalaa bakka kanatti uummati waa hubata dhaggeeffadha Shiamza. Asitti tumaatiin mucaa kanaa nama 5 irratti hirmaate. Maal godhanii waan hojii godhanii adda baasan malee inni tokko dhagaan rukute inni tokko namni 4 reebe inni tokko silkii irratti qabe inni kaan naqee ergasii booddee dhaqanii wal gargaaranii boolla qotanii keessa buusanii biraa deebanii jechuudha. Amma maaliif jalqaba afaan kan dubbate ka jedhuufi jarri wal sodaattee jirti. Xiqqoo amma jalqaballee maal jedhee awwan sin ajjeesu ta'ee jedhee kakataa ture jechuudha. So dubbiin amma mucaa gammee kanatu firiidhi jira malee isaan amma gammeen kun waan isaan biraa baheef dhugaa baasee malee jarri wal sodaattee jirti kana quba qabaadha. Yes, thank you. Akkana. Dubbiin gammee ustaaza kiyya dhiifama naa godhi afaan lama afaan sadii keettanii fi bayri gixeenyaa shuurii ta shakkii takka hin qabne ta duraanii hunda hubachiisaa hadiisaa ta qabrii geessee mucaa isaanii wajjin awwaalu dhibba wajjin awwaalee jira yoo badiillee ta'e gammeefis badiin ni qabu murreetuma yakkamaa goona malee gammeen afaan shaafaan jaakaasii booda irraa bartu hin jiru afaan tokkichi mucaa wajjin awwaaluu qofa bakka allake. Akkas. Waa'ee nama kanaatiif ammoo ustaaza mucayyoo nutti haa himtu maqaa isaa haadha isaa qe'ee isaanii isa eeruu isaa isa sirri beeka waliin gadda. Eeyyoo mee takka mustariyaadhaaf maayikii kanneen.
اتمي مستريح. مستريع دبلو. السلام عليكم شيخة. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بري خانين جي أما دبي يعني تمجاخنا بكايت تسني قد علاز غيرو جمر مالف جولي إساو جين غرمويته مجاخنا جيسيس تخون هديدا ده خون هركاريبا خون دغان ده جرى سنيس مالف فيري هنغورتينا مكا غند إساني تيفي مكا إساني حركاين كبا إسان أفرن جولي شرنون ورقا قبا سمي مستريح جرى شرنون ورقا على سالا لا طيب جرى يعني خنين سيفهموا خامج عدا غندي خنمن سنجي جرى راب أكستي وليك أبدني جمع الراخة فلتو دعام چانر أقولك كسمي جاتي يا أقولك مسترياتي يا سجلة ساورا بتني سجلة تتنا أفرا تني أكنا جاتي تشورا جل كبر راقة سمك أسا دسا أباسا بكرلوتا بكفاتي فاميلي سا بوتو ماسا نوي مقولك كبر داوندي خيسون تبيتن أكسي ميوت الرقود أنا برد ميوت. بالان جلجلان ستي ميبران جلجلان ستي No ميبران itidebi mustari'a. Itidebi takani wala banama Ida misadi hada gaw itidem. Ha sai sirra mut ko danna. مجاني بكتين دلوتا يسا هررجي لتا أنا حبرو بالبليتي دا بالبليتي دا أجيشو أباني سا عمتي إني ما دي عمتي يقين جاما Maqaan isaa Mahdi Ahmad Yaqiin. Hayyee. akkasii jechuun ani dabbaal itti meetin jira. Akkasumatti kan fi gaafachuu qabdan ijoollee waliin gurmaanillee gaafattaniiti. Mustari'a. Maqaarraa eegalee iddoo dhalootaatii fi abbaa fi maatii fi hunda tartiibaan nuu himi biyya isaatiis. لا لما شيخنا الكبر مكان نساء إني يعني دلوتني هرجي لتا أنا حبرو بالبليتي مادي أمد يقين مقالة بالبليتي خيسة. Okay. Namuu dhagaysan Mahdi Ahmad Yaqiin magaalaa Balballeeyti Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Balballeeyti yeroodhaaf amma Suudi Arabiyaa jiraata akkasiimi. yeroodhaaf Suudi Arabiyaa jiraata. Okay. مستريح أبوليسي ساي سيجرا أمان ساي سيجرتي أبان ساي سيجرا بكتنا دروباس ummaan isaa Somaalee jirti abbaan isaa ka jiru wantidha maali balballeettidha obboleettiin isaa as keessa jirti yaani akkuma isin jedhu obboleessi isaa kaayiroo jira tokko. مكا أبوليسان أنيم تاو كتا كديفما Maqaa obboleessaa siimuu hin danda'u wanti ani kanin siifime maadii bas maadiidhaan siifime ani saniin ala waan takka himuu hin danda'u maqaa abbaa isaati siimee mira biyya isaa siimee. Thank you حبيبتي دوغالا دوغان كن دوغاتين شيخ خانم دوغان Okay. Lakkoofsa Achumaan dhugaa kiyyallee akkanaa baastan jaarsi kiyyana irraa tumamee waan ta'eef katumsiises isaanii kawwatumes isaanii maallaqa kasaan isaanii sanirra dabree ammas maallaqa karraa fuudhamu torbaan hin geenye ammallee marrataanii deebanii saaman jechuu gizee lama jechuudha. Okay, galatoomi. Isaaniif information akka ta'uuf dabbal. Contact information isaallee erga لا كوس فاميلي أنا كنا فرقون نجور مشيور رفولتين كنا No, lakkoofsa family miti. Lakkoofsa family osoo hin taane lakkoofsuma gurbicha ni qabda miti. خغربا سعودي جيبو أبو سلطان خماتي غربا كونجي Kagurbaati siniifin erga kamaatii isaatis walumsiisuun dadda. ماركوس لا كويس غرباتيس لا كويس ماتي غرباتيس جايزة وندينو كوبي Bakka isaan qabat taaniif ergifati eenyu saddeettaniif ergin. Thank you. Okay, أستاذ أسيبو ده ماتي دبسة مكان وان دبسة كبات Tole maatiin dubbisaa. Salaam بريفتو جرنيو جري خاني سورا بدني خاني بريفتني ركون كبوت تيجي من سانو سديت أنا قلت كشيخ هاوجين دبدا بلبلا بابرت كيس يو سجله خاني تول فردا سجله تول كافدا Abbaa eenyu maqaan assalaamu alaikum adeero. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقامكم يا أمام محمد آدم جامع. Duraan dursee adeeroo iimanaa fi sabrii rabbi si haa kennu rabbi nu hunda nu haa sabbarsiisu wanni tahamaa jiru kun dhugumatti gadda guddaan nu dhagayamaa qalbiin nu cabee jira mataa nu gaccabsan ilmaan keenya ijoolleen teenya ta Suudi Arabiyaa jirtu rabbi biratti illee guyyaa boruu ni gaafanna as qofatti miti. Dubaa adeeroo kiyya wanni niin siin jechuu barbaadu waan amma nuti asirratti jenne tana takka takkaa isii qabattanii bilbila maatii gurbaadhaatis
isiniif ergama isin gaasilaa manguddoodha haala manguddootii fi akkaataa manguddootis isiniitu nurra beeka akkatti fixxanis isiniitu beeka tana isiniif dhiifna deero guutuu informeeshina mucaadhaa akka qabattan abdiin qaba. Mee maal jettaa deero ati dubbadhu yaada sirraa baafna. إن شاء الله غلطوما جزاء ربي سنيا كفلو جزاء كيسن ويابرو ربي برت سنيا سببو أنا مجاهية أنا لون خينيا أنا أقول له مقالن تنيا بركارا غند بالرجامو تيسون تنيا أشرا أبان كينيا سين نقدر أنا أسمع قدرة علمي كنا أسمع دلته أسمع قدرة ماما Ahmad Adam Jama inni asi kayega jirenya kana fooyyee fachu kayee asi Saudi Arabiyaan bira deeme achitti akka mareetti kunoo qabamee duusaa narra geesse liqqiidha bagattinatti dhagahame amma gaa eega rabbi gaa isin gaa galatoomaa rabbi jazaa isin haa kafaluu amma dhiiga mucaa kiyyaa akka waan baheetittiin yaada jazaa rabbi biraa isin haa kafaluu isin jaa taani ummanni gaana bira jira ummanni amma inni intala isaa fuudhelleen soddaalleen nu bira jira haaluma kanaan nuti amma haaluma isin jettan kanaan qabannee iddoo san jaarsota biyyaatii fi abboota amantii hunda fudhannee deemne dhiiga mucaa kanaa akka baafnu adaraa isinirraa ni fudhanna. Galatoomi adeeroo keenya hedduu ulfaadhu ammallee wanni naa hubachuu qabdan beekii dhiiga mucaa kanaa qofa osoo hin ta'in ijoollee tana harkatti dhiiga hedduutu badee jira. Abbaan mucaa saniitii fi maatiin mucaa sanii maal godhanii akka mucaa kana dhaabsisuu ta'an isaaniitu beeka. Namni hoggaa namni irraa du'e ni gubata. Waa hedduutu tahuu dandeenya. Laata dhiiroo mucaan as jala taa'ee nu dhageeffataa jira. Maatiin isaatiis beekamtee jirti. Gandi isaanii beekamee jira. Obboleeyyan isaa bakka jiru beekamee jira. Dhiiroo gocha kanatti fufuu deemamoo moo asitti irraa dhaabbateeti waan amma dura balleeyse himee Oromoodhaaf nagee kan nuu deema. Namni samirraa roobe hin jiru adeeroo kiyya. Namni dachirraa meeyre hin jiru. Namni hundi namarraa dhalate. Namni hundi dhiiga qaba, lubbuu qaba, lafee qaba. Gaafa namni kun nama kanarratti badii hojjetu, namni kaanillee badii hojjetu na hafan qabu. Obboleessi keenya maadii nu dhagayaa jira. Maadii Oromoo guutuu si dhagayaa jira. Gocha arra godhaa jirtu kana irraa dhaabbattee Oromoof nagayani kannitamoo moo namni maatii keetti dhaqee guyyaadhaan yeroodhaan siigalee gumaa irra barbaaddatee yoo fedhan maatumatee sanuu balaarra geessuu dandeeyan. Balaan ati deemtuun tun si qofa dhaabbachuudhaaf hin deemtu Mahdi. Jala teessee na dhageeffachaa jirta. Rabbiin qaba namaa qaba. Gaafa nama qabe immoo bakka ati harkaan baaneen si qaba. Tanaafuu manguddoo Oromoo abbaa kee hiriyaa abbaa keetii fuuldura kee taa'uudhaaf maatii teetii dhaquudhaaf taa'u jira. Nu dhageessa. Borummoo wanni as deemu waan tanaa olii ta'uu danda'a. Tanaaf ani dhaamsa kan Oromoo guutuu fi Mahdiifillee nin dhaama. Adeeroo nu dhageeffachuu jiru kanaafillee nin dhaama. Tanaaf Mahdi yoo ol baatee waan kana ka dubbachuu barbaaddu taate Oromoo dila kanarratti maatiin tiyyaas nagayaa haa harkattu jettee kan dubbattu taate nagayni ni dhufa. Yookaa ibiddi ati qabsiifte maatii tee keessallee faca'uuf deema. Kuni dhaamsa kiyya adeeroo akkasumatti itti hima. Micoon ammaas teessu kuni jaarsa kiyya cafaqanii miila cabsanii jaarsi kiyya maallayni irraa fudhatamee akkasitti lubbuudhaan bahee jechaa jiran. Badiin gurbaa kanaa ilma kee qofatti dhaabbataan jirtu. Dubbiin dubbii shiftaati. Tanaaf qabamtanii obboleeyyan. Arrabooda informeeshinni keessanis guutuu keessan warra Mahdii biraas tatta'aa jirtan gurraachoos je'i
hundi keessan takka takkaa keessanitti maatiin keessan beekamtee jirti. Nagayaan biyya teessanii baatanii jireenya jijjiirraaf yoo baatan waan kana arruma asitti dhaabaa ol bahaa ni xumurra waan jiru hunda tartiibaan itti deemna. Ani tanaan isinii jaaffitadhe galatooma. Okay, Hamza, nama ol baaftanii keessaan ergeeti information tokko isaan ergeetiin jira Hamza. WhatsApp ilaaladhu. Dabbaan sibiila ergeetiin jira. WhatsApp lachuura siif ergee dabbaa illee keessaan Khalid. Professor koy maatii dubbachaa jira kutak. Koy kutak. Okay, baaba dubbadha. Duuti tun du'a mucaa kana qofaati miti du'a Oromoo hundaati maqaa Oromoo kennaa hundaa xuraa'e Oromoon bakkuma jirutti akka diinatti Oromoo wal fixxe hojjan Walloo Harargee Arsii Gojjamii maannoo Jimmaa fi kunisitti walitti jira yoo nuun jedhan waan nuti dhimma waanuma uumamee wallaalee kun uumaan ta'e maal taatee ka jedhudha kun safuudha. Ummata Oromoo illee safuu keessa yaadannu gallee jira. Baga hordoftanillee baga irra geessanillee nullee naga dandeettii teenna hayyoonni wal geenne bakka sanis dhaynee tarabbiitillee tanamallee tasartee fi taaftellee furmaanni akka kaayam yoo heeran deemte heeran heerri diddu seeran irraan hin hafnu ulfaadhaa jiraadhaa rabbi bakka jirtanitti isinaa tiisuun ulfaadhaa jira rabbi isinaa jiraachisu isinii jennaa galatooma. Galatooma isinii jenna. Galatooma asiya tokko isaan maaf jechuun dhaamsuma gabaabduu dabarsuu dandeenya. Isaan illee nu wajjin jiru. Galatooma ulfaadhaa abbaa keenya tarii Waaqayyo waa malee waan godhu sababa keessaniin qabatee sababa mucaa keessaniin qabatee tarii Waaqayyo waan Oromoo keessatti waggaa meeqaaf deemaa turte kana gara seeraatti yookaan gara furmaataatti geessuuf ta'a. Isin hin gaddinaa Oromoonni nuti waan dandeenyu isin bira jirra. Wanti gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate kun ijoollee namoota bebbeekaa jira sirra Shee Hamzaan hin jira Dabbaalfaa hin jiru namoota baay'ee jira dhiyaattanii nu gaafachuullee hin dandeessu. Nuyi yaadaanis karaa hundumaatiin isin bira jirra isin jajjabaadhaa maatii keessan Waaqayyo jajjabina isinii fakkeenya jechuu barbaadeeti. Ulfaadhaa. Damin tura. Ustaaz waan ati reefu kaaftee jira gurbaa saniin yoo ergaa qabaatte yoo dhugaa himuu barbaadde yoo ifa oolchuu barbaadde waan jetteeni jira carraan kana naafi. Yoo as jala jiraatee ol bahee. As gala jira. Ha dubbatu taate silaa nuti namni ni balleessa namni shiftaallee ni ta'a shiftummaarraa illee ni deebi'a. Wanni inni jedhu yoo jiraate asirratti ol bahee har'a osoo Oromoon tun dhagayaa jirtu. Ani shiftummaa tanas niin dhaaba gumaa waan hin balleesseetis niin kafala nama waan kana dalagus niin saaxila jedhee yoo kan dubbatu taate qaama keenyaa karri geessinu hin jiru. Yoo ammoo tanaan taate yoo ammoo tanaan itti fufa kan jedhu taate wanni tun isaas hin baaftu boru seenaa keessatti maqallee isa balleessiti. Nullee maqaa nu nyaatti akka Oromootti qaanfanne wallaahi Oromootu Oromoo ajjeesa gaafa ja'an dur namaan nu ajjeesuu ture har'a nuutu wal ajjeesaa dubbiin tun hedduu nu qaanfachiifti yoo dhugumaan Oromummaan si dhagayamte Mahdii yoo nu dhagayaa jiraatte Mahdii Ahmad Yaqiin yoo nu dhagayaa jiraatte ol bahiiti dubbadhu. Okay, carraa kana naafi Mahdii as gal girtaa. Jaalattus jibbitus nadhaadhatte nama kiyyaa nadhaadhatte dhiiga kiyyaa nadhaadhatte ani Oromoon Arsiis ta Wallaggaas ta Shawaas ta Harargees inni isinitti taphattan kun hundi obboleeyyan kiyya obboleessa kiyya ajjeeftee jirta obboleessa kiyya haati lama takka ajjeeftuuf naaf sararattu hin jiru obboleessa kiyya isatti jeefte sani isaati harka keetiin dachii haatee awwaalte sani obboleessa kiyya ajjeesteerta an as ta'ee ka dubbatu jiruufi obboleessa kiyya waan ajjeefteef. Obboleessi ati lama akka ajjeeftuuf natti hin dhaadattu hin jiru. Yoo jiraate boru ajjeesi. Waan takka hawaasa siiseen. Ati obboleessa kiyya lamada ajjeesuu fi anaa bakka sani si kaasu. Taa'in alaali
Yoo ati osoo nama bakka sanii sin kaafne obboleessa kiyya kabiraa ajjeefte an dubartiidha. Yoo nammoo osoo ati nama ajjeefne an bakka sanii si kaase ati dubartiidha. Kuni waa danaafate walii seennu teenyee wallaal. Ammoo carraa isa dhumaa. Mucaa kana akka ajjeeftee amantee waan ajjeefteef himtee gumaa mucaa kana akka sirra jiru amantee gumaa mucaa kana akka kafaltus waa adda seentee badii si gale kana fudhattee tokkoon tokkoo yakkoota dhiiga ilmaan namaa irratti hogichaa turte hundeef himtee maatii namarraa ajjeefte kana fudhattee akka maatiin kun maatii kee qunnamee gumaa baafatu yoo goote gocha gara jabummaa fi maatii hummaa ammatti girtu kanarraa yoo deebite carraa ni qabdaa teenyee si dhageeffan hin gootu yoo ta'e naamani waan boru dhufu arguuf jiraatta kanuma qofaan si bira kaadhaan asirraa lallaba qofaaf na teesse miti ati. Assalamu alaikum Dabbal. Waalaikum salaam. Haasawaa baroggaa namni haasa'u qacollatti nama dhaggeeffataniin isaa malee akka hin dhiifne himee jira barinne. Ammaan. No. Amma inni wanni ganaa hin jirtu maaliifi isa si barbaadaniituma seeraa fi heeraan si galee bakka sanirraa isa buqqaasuudha malee akkam jeebar haasawaa isaa keessatti yoo arsii taate jeebar ganallee dhiisuu jee. Arsiin namaa barboo? Dhageessanii jirtanii miti. Wanni kun beeki waan akka wantaati misi galee. So haruma biraatiin isaa fi biyya seera qabdu keessa jiranii. So wayii bosona jiranii bosona wantaati miti bakka isaan jiran. Wayii bakka caakkaa uummata qawwee hidhatee mootummaan hin dandeesse yoo uummata jiraatu taate san bar mootummaa dandeesse. Tanneen biyya heeraa seera telefoona mootummaa fayyadamaa heeraa seera wantaa keessa ta'anii hoggaan fi lubbuu nama karaa deemu baraarii jaanii qabanii ajjeesan. Tuni waan Oromoo fafaati si galee. Bar gurmeessaa kiyya yoo dhiirumatee laale ilmi namaa katti naagaltee fi naggaltee beekuutu goota jaanii yoo naggaltee beekee dhiirumatee ol baheetuma haquma mucaa kanaa dubbateetuma gumummaan akka isa jiru amane laalammaa maatiin kun asiikee maatii isaa kun namuun waan basiidha noolii makiinaa qofarraa kafalla. Amna isaa shan saa jaan caalle kun rakkoota kan qabu. Qatti xaalii sanuu abbaan isaa abbaa guddaadha yan ganda san keessatti magaalaa san keessatti warra beekamaadha. Milishaa lama qofa barbaachisa. Maatiin mucaa sanii qunnamuudhaaf. Qatti xaa namni jara kana harka qabee hulaa mana isaa irra dhaaba. Adeera isaa eessuma isaa haboo isaa maatiin kun maatii isaa qunnamuu shakkiin qabu kun akka halkan kanaatti itti amana. Ni goonaa sammuu. Garuu hanka isaan gachaa jiru yoo nama ariifatee naggaltee geetuma dhufee dhiiguma nama ammaan duraa qofa dubbatee kanaas amanee hanga tokko yoo ofirraa qabbaneessi jechuufi malee dhufee dhiisee waan takkitti sirra barbaadu hin qabnu anis duubatti waa hunda bitadhe yeroo edan rafne guyyaa kana rafne dalagaa irraan oole akka laafutti hin baasee gurbaa kana. Dabbal. Wannin jawni dhiisi laallee namoota akkanaa kana beektaa namnis miidiyaa irratti hin bahini yoo kana taate warri miidiyaa kun waan akkasiin godhu gareen duuba kana ittistus ni jirti. Akka inni ol bahee waan kana fudhannees warri dhiibbaa godhu taasisaa isa yoo danda'anii adeemsa biraatiin itti deeman malee yoo kadhatan ol bahee kun ammaas wanna kana jalaa baasuuf isa wanna jalaa baasuuf waan hin beekuuf waan hin godhu danda'u waan hin beekuuf galgala hin godhanne siitaatu taa'ee itti feetu deemee jaan hin tureen hangatta kan kadhan. So akkasumatti yoo dhiisan irra wayya malee yoo kadhatan akka waan bira fudhata. Kanaafuu kadhaan hin barbaachisu isaaf. Amma gabaabduu. Amma inni bikka sanuun jiru inni jiba malee iddoo sanuun jiru qaata milikee. Baraasa dhaggeeffadhu haasawaa namni haasawuu keessaa beektaa fi ilaallatta. Reefuun tana maal siin jechuu ture bucaan isa cinaa taa'u. Yoo namni maqaa gaaraatiin namni karaa kana dabare siin jeebar. Sigalee. Ammaan tana haa miskiinni karaa deemu kawumaa quban qabne ati tiktaakirraa taa'ee haqa namaa baasaa jecha sigalee yoo karaa san dabare isaan baraarii jaaniiti waan magaara gurmeessaa kun yaadaa miti na dhageeffadhu. Karaa namni dabru hin jiru biroo kee sirri na dhageeffadhu. Nuti isaan caalaan karaa san beekan. Ilaa bakki isaan jiran karaa miti tokko fa'aa beekuu qabdu. Bakki isaan jiran bulchiinsa Saud Arabiyaa miila jala birkaa jechuun sirri na dhageeffadhu. Karaa namni keenya ittiin dhufu yamani birkaa gad jirti Suudiin guddoon baaba. Karaa miti nam takka qabuu hin danda'an namni isaan qaba yoo jiraate ijoollee hojii dhabdee yaatu qofa achi keessa qabda malee namoota karaa deeman karaa isaanii miti ijoolleen gara kanaatu karaa hin cufne mootummaan Saudii kaawutii wajjin waltee waggaa meeqa saaroo darbu jiru karaa hin cufu. Dhiisa kana doolaan dadhabe karaa cufu. Isaan namni isaan qabu jiran bar nama karaa deemuu miti. Nama Saudii keessa waggaa jaha ture ka dalagaa dhabee deddeemu
خمشاوري ديمون عرب وجه ولي قالني عرب تجي مشاورة سندي ما جاي سام بربو سودان عرب نسونو مالك سنة رافضة سودان عرب خيغان عرب أنا ما تقول ولا جرب رغوت مشاورة خناف رمني سان كبانين جرو يودن دان أما إذن اللايبي وانا تاني خبري يروح قالني تكتاغر تيجي سجلنا ما تاني يس تكتاغر تيجي كنا ما بابنا إيه أرجو جرات إيسان إيسان ورا تيجي روج على تكتاغر راكانو توم نقبنو مشاود بيخان قفر اللالت كشكي تكنقب يودن دي سنة ما قبّا ساقلا غايز مريو ناس نيجب أما كلا يونا مركا قبّتن نكالام تجارو خان دكتين إلى مو مال جري بيتا إلى لقي فدو نما علي جدا مسنا نما إسار ريبان سنا akka namicha araba sana wajjin illee hidhata qabu namichi qabu sun ni tokko gidee malee sirriitti innummaa mataa isaa abbaan mana mucayyoo kana jechuudha. yaa gurgummaa nafa isaatti bar mushaawara arabaa shanii oliin beekasiin jee jira barreeffama yoo dhaggeeffattee jiraate. Exactly. Isaan maal jechuu barbaadeeti nama kan fidan nama karaa deemu osoo hin taane ajajaan ajajanii. Meeqatti kaayisii irratti ni galfadha. Okay, kottu jiru isaa meeshaa. Kan jiru innaa isinii ni galchitan dhageessee bikkiteen bikka ta'anii dalagaa miskiinni dhaqee dalagaa itti eeggatu bikkiteen isaan jiran. Maaxaarra jechuudha. Malee bakka karaatii miti. Birkaa maaxaarraa barra iddoon tuni amma yoon achi Maaxaarri dalagaa itti eeggatu. namni anuti akka kadhannu kuni naaman ijoollee bikka san jirtu niin beekarra guddaa isaaniiti sodaattuu jibduudha buuftuudha amma gurbaan akkana jiru kuni isaan caalti maqaa galdaatiin maqaa barbaanneen jaarree isaan kana balleessuu ni dandeenyu barbaad amma inuu kan mootummaa dhiisi